جالتهم تطردرتها كيا أردوغا فتاة سنقولوا هاجم نكيا فيلادو هراها صاحب غاري كابسين دما توجي كيري ورين كافنتا بكويا بري صاحب بدا أمرا غوري فيلادو هراها صاحب غاري كابسين دما توجي كيري ورين كافنتا بكويا بري صاحب بدا أمرا غوري بيتو مستري أكريت قلتو مي عمر مري تبايت زمن آخري وربي بران وجري هريري مشركا وجري بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو خبجمتو تجالتمتو تهردفتو تهيا بقى جراتانين سنين جدا هرانتنا وانا داتكو قبل في فيديو كي لايك شير اللي كومنت اللي يا دغغاري اللي ناكنا نسنين جدا فيديو هنا دوكدي ورابا جرا مال قبته دفته جچون كسانن اولو برانك لين سينا برانك ميتي ار سرپرایزي وينما غدودا سرپرایزي سنموت يو جچودا وانتو تقوقف فدي في اكسمله وانت نما سرپرایزي غدود سنتين اغرسيسا نمني سرپرایزي انغچو دولله جچودا obboleettitiyya sababa maaliitiif surprise godhallee isinittiin himan isiniin jedha haga xumura viidiyoo kiyyaatitti nafa obboleeyyan kiyyaa wantoota qopheeffadhe isinitti agarsiisa isinillee akkana duukaa bohartan abdii qaba ani uumaa kiyyatti jechuudha tiktookii seenuun jaaladhu har'a tiktookii ennaan seenu viidiyoo ummi ajaa'ib surprise taate itti gammadde akka anillee hojii yoo san kokkolfaa dhugaa rabbiitti itti gammadaa jechuudha bada video san kutee isin agarsiisu famous dha way copyright narratti ergiteetiniin youtube tanarraa yuna balleesitiin sodaadhe garuu wanti kutee isin agarsiisa amma immoo ani baay'ee faa keessa hin jiru gattaran isiniin jedha mees laala achumaan anillee akkasitti isin gammadde san aha namni yooniin surprise ta'e akkanatti gammadaayii jedhe surprise nama godhoodha aga xumuraan aduuka tura wantoonni an qopheeffadhe isa kana asitti naqooda jechuudha amma wantoota surprise ittiin godhoodu kana jechuudha saanii tan ammoo uma ofii jaaladhee fi kalassistaniin shukkaara itti aanaqattu yeroo ramadaana obboleeyyan kiyya naduu kafataa jedhan isiniin jedha har'a akkasii inni biraa homaa inni isinitti fakkaate wanta itti surprise godhuun hedu yaa zaljalaa isa kana agartanii akkanatti shankoora kan akkana mummuree fi as keessa naqee fi jechuudha surprise taasisuuni yedaa surprise kan ammoo itti gammaddii fi itti gammaddu hin beeku ka yoo akka ummi ajaa'ib itti gammadde sanitti itti naa gammadde an guyyaan surprise nama taasisaa iyyuu malee akkasii walumaa galatti haga xumuraatitti nafaana turaan isiniin jedha egaa obboleeyyan kiyya isinillee hin laaltanii wantoota an qopheesse jechuudha ورجع جالته ورمن تخنا جالته نسمان دي كمان أسمان وجهته ما جته أما سبرايزي كمان وجهته جرا طيب كده بقول زين أما من انجرت يرويسين قالت سربرايزين ما شاء الله ما شاء الله وان ربتني متي وان برال جراتمي تندبلا ما تعمل كذا بعد يدعي سربرايزين بكين وانقلت جرتي
Sapiraayisii waan ajaa'ibaa kana xumureetiin amma qophaa'ee eegaa jira. Ageessee dhuftuna eegaa obboleeyyan isinillee. Oh my God. Obboleetti tiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu har'aan tana sarpiraayisii addaa takkan sii qaba. Banadhu. Lakki hodhu. Surprise! Aywa. Surprise. Hayya sarpiraayisii naaf maal isin hin gammachiifne? Illaa layyuu bargana. Maal wanti? Kana. Lakki gana miti bare. Kana. Sarpiraayisiin xiqqeen nan qabdu tokkotan hin taatu. Maashaallah illa Amma itti ramadana sukkaara itti naqatta. Ati gurmara. Surprising kia kana fakkaata galata ulfaadhu. Waa nyaatani ka dhugaafuu nyaatu dafee nyaatu duraa nyaatu. Masha Allah. Ano nyaatu? Ati nyaatiin ka surprise godhanii maal Asuman surprising kenna kana fakkaata haa nyaannu. fakkaata galata ulfaadhu. Namni obboleettii akkana surprise gootu qabda ishee akka dharabu. Nyaadhu. Asuman hordoftoota kiyyaa kabajamtoota kiyyaa. Maarreen nyaattu. Qolaan lakki qolaa miti. Kama dhugaatitti jechuudha. Yoon mee kottu adii kottu sarpiraayisiin yoo si gammachiise guyyarraa sarpiraayisii sin taasisa. Daafifaa. Sila janana hordoftoota kiyya tuffatte biraa fi deebii waasanii wayii beekamee amma sarpiraayisii beekaa kaameraamaanii kenna qaqqabaate irratti akkaana mala jechuudha. Yeroo takkitti anduraa su hagatti matanaayuu sarpiraayisii na taasisanii qillaaliin gammadu. Gammadee waranu. Isuma dhugaa. Gammachuun kee maal fakkaatame? Gammachuun kee maashaallah hedduu taate gammadee galata ulfaadhu umurii naa dheeradhu. Guyyaa irraa kaadhi surprise godhuun deeggarsi. Hayya. Egaa kootti maa nyaatuma misaayyuu naa godhe. Surprise. Hin taane Lakki ta'ee misaalleessi manni misaa bichaamu. akkam. Dhiqaraati kun. Shaayee burcuqqoon dhiqamtee jirti waan afaan bitiin itti naaqicha hin jedhu. Siiban. Maal naaban? Faamuusii hoo? Nga. Asumaan shonkoora fi walirratti sukkaara ta'e hafata sukkaara fi shaayiin. Asilleen galatoomii. Isuma dhugaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyya har'a dhugaa fataa isin godhuuti haga humna kiyyaatitti
Ummaa ajaa'ibatillee hin galatoomii ati sapiraayisii si ta'e san akkasitti gammaddee jennaan tarii namni kun anillee akkasitti nama gammachiisedhe garuu agasaatoota jaalatamtoota hordoftoota kiyya har'a dhugaa fataa isin godhuuti haga humna kiyyaatitti. Ummaa ajaa'ibatillee hin galatoomii ati sapiraayisii si ta'e san akkasitti gammaddee jennaan tarii namni kun anillee akkasitti nama gammachiisedhe garuu agasannaan milkoomni akkasitti naan gammanne waa meeqa ifaa jeen akka kiyyatti. Enga akkasin jedha walla obboleeyyan kiyya cicinqamaa maal ta'aa isinitti achi ba'urra silaa yaada wayii keessa jiraayyuu garuu mootiyyuu booyaa yookaan waan tokko jedhaa isinitti dhufurra akkanatti xiqqoo of bohaarsaa bobbooharaa isinitti hin dhufa jedhee viidiyoo kana hojjedhe akka isin gammachiisu abdii guddaa qabaa yoo isinitti tole laayik godhaa yoo wanti akkanaan barbaachisu jettanillee laayikii ima godhaa walumaa galatti isin hin miidhu immootiyyuu natti himan isiniin jedha. Nama qabaatellee waan gurguddaa isuma haqiiqaa waan itti gammadan san sapiraayisii nama taasisu hunda kennayyuu haa taasisu. Haqiiqatti anufi kiyya sapiraayisii ta'urra namni nama sapiraayisii godhutu na gammachiisa wallahi waan xiqqoo wayiin ittiin illee taatu jechuudha. Isa dhugalla inshaallah nama san nu haa taasisuun isiniin jedha. Viidiyoon kenna hawwiyyaa irraa kana fakkaata. Aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti tika rabbii keessa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Galatoomillee hin jenne sila. Filadhu har'a saahiba gaarii qabeessiin deemaa.